Jaalalleen kee yookaan jaalalleen ta'e dhuguma akka ati jaalattutti si jaalachuu isii yookaan si jaalachuu isaa baruu yoo barbaadde amalaan beekuun ni danda'amaa? Ni danda'ama. Ni danda'ama yoo ta'e akkamitti amaloota akkamiitu jaalala agarsiisa? Hamma dhumaatti nu waliin turaan afeerraa keenya. Yeroo baay'ee namoonni wal jaallatan bultii duraa fi erga bultii jaarratan boodaas ta'u amaloota murtaa'e kan jaalala waliif qabaachuu isaanii calaqqisuun dhugaan si jaalachuu isaa yookaan ammoo si jaalachuu isii agarsiisuun murteessan ni jiru. San dura garuu jaalalti maali? Jaalala jechuun faallaa jibbaa yoo ta'u bu'uura hawaasummaa lubbu qabeeyyiilee hedduuti. Jaalalti miira. Garuu miira namni barbaadee ifiin fidachuu fi fixachuu danda'u miti. Abbaa barbaadde jaalatta osoo hin taane nama rabbiin itti si fale qofa jaalatta. Hawwiin kee guddaan nama jaalatte san waliin ta'uudha. Qabsoon kees nama jaalatte san harkachuudha. Gammachuun kee akkuma qalbii qaamaan bira turuudha. Nama jaalatte harkachuuf humnaa fi qabeenyi homaa sitti hin fakkaatu. Kanaaf jaalalti fala. Sooressaa fi hiyyeessan filattu. Dheeraa fi gabaabaan jettu furdinaa fi huqqina hin laaltu. Haa ta'u malee jaalalti ni uumamti akkasuma ni baddi. Kana yeroon jiru nama duraan hin beeynee fi hariiroo waliin hin qabneen yoo walitti dhiyaatan haalaa fi amala gaariidhaan walitti siquu irra darbee hariiroo jaalalaa uumachuun ni danda'ama. Ammas illee nama duraan waliin turtan kan yeroo dheeraaf jaalala ho'aa wajjin dabarsitan jidduuhis sababoota garaagaraatiin jaalalti ni baddi. Namni ati jaalatu tokko haadha manaa yookiin abbaa manaa hiriyaan kee yookaan hiriyaan ta'e si jaalachuu amaloonni ittiin beeytu muraasni ni jiru. Isaanis takkaffaan wal kabajuudha. Mallattoolee jaalalaa keessaa tan duraatii fi jalqabaa ulfina yookaan kabajaadha. Kabajaa waliif qabaannaan kabajaa waliif qaban irraa kan ka'e waan wal sodaatan fakkaatu. Ajaja walii yeroo raawwatu. Mufiin akka hin argamneef fedhii malee qaalii walii tole ja'an. Maqaan nama sanii gaarii yoo ta'e malee tuqamuu fi arrabsamuu hin jaallatan. Of bira darbanii haadhaa fi abbaa obboleeyyan maatii walii kabaju. Lammaffaa irratti badii isaanii dhiifamaan bira darbu. Asirratti balleessaa isaa caalaa badii isaatiif dhiifama si gaafachuu dhabuun nama jaalattu tokko haalaan waan nama aarsuu fi sababoota addaan bahiinsa jaalattoota lamaa ta'uun beekamaadha. Yeroo dogoggora dhufe abbaan dogoggoraa beekee dafee dhiifama gaafata yoo ta'e dagaagina jaalala gara lameenii agarsiisa. Sadaffaa irratti immoo yeroo wal yaadan waliif bilbiluu caalaa qaamaan wal arguu jaallatu. Akka araada bunaa fi jimaa yeroon duraan itti wal arkan geenyaan dabarsuun akka jabaadha. Araadni kun yeroodhaa gara yerootti cimaa deema waan ta'eef bilbilaan haasa'uu fi suuraa walii ilaaluun qofti ni wayyeessa malee haraaraa hin baasu. Kanaaf jaalaltii isin jidduu jiraachuu amaloota mirkaneessan keessaa tokko wal arguuf dheebochuudha. Afuraffaa irratti rakkoon gidduu isaanii seennaan marii isaan lameenii qofaatiin furatu. Qaama sadaffaa of jidduu naquu hin barbaadan. Namni rakkina wal dhabdee isaanii akka dhagahu hin barbaadan. Kanaaf abaluu nama akkasiiti. Akkasii fi akkasuma irratti hojjete jechuurra deemanii wal arkanii xalayaa waliif erganii waliin ta'anii waliif rakkoo isaan jidduu qaama alaa tokko malee furatu. Shanaffaa irratti akka haati ilmoof rifattutti rakkoo walii rifatu. Jahaffaa irratti immoo jecha nama biraa caalaa jecha walii filatu. Yeroo ammaatti jaalalti namoota hedduu jetteen baduu waan haarayaa miti. Haa ta'u malee jaalalti dhugaa jetteef bakka hin qabdu. Haasaa namaatiif iddoo hin qaban. Jettee namaa caalaa jecha walii amanu. Torbaffaa irratti immoo gammachuun isaanii wal argachuu qofa. Jaalallee kiyya yookaan jaalallee tiyya guyyaa har'aa haadha manaa yookiin abbaa manaa guyyaa borii jedhanii wal abdatu. Wal argachuuf jecha tulluu yookiin gaarree isaan hin cabsine hin jiru. Akkasumas yeroo hunda jechoota siin jaaladha jedhutti fayyadamu. Yeroo walitti haasa'anii fi yeroo nama biraa biratti walitti haasa'an wal adda. Kan waliin haasa'an ijaa fi bifa jaalalaati. Gonkumaa akka adda hin baane irra deddeebiin waliif himu.
osoo hanga fedhe wal lolanii deemsi hin jaaladhu waliin hin jedhan. Kanaaf kan kana fakkaatan raawwachuun faallaa wantoota amma dubbanne irraa fagaachuun jaalatenya walitti ibsachaa waliin haa jiraannuun isiniin jaa. Jaalala akkasii Rabbi nuuf haa kennu. Horaa bulaa nagaatti.